ilaaltu biyya Oromiyaa kan uumaan badhaatu handura abboodhaa biyya gootoowwanii biyya hayyuu karaa biyya bifleewwanii biyya Oromiyaa biyya sirna gadaa kan ittiin beekamtu. Ashama harka fuunee akkam jirtu dhageeffattoota keenya kun miidiyaa Walabummaa Oromiyaati. Oromiyaa fi uummanni Oromoo waggaa 150 oliif kolonii impaayerii Itoophiyaa jala turuun isaa ni beekama. Kun kan tahe Oromoo Oromummaan cabsuu fi akka Oromoon tokko hin taane addaan qoqqooduudhaani. Mallattooleen akka uummanni Oromoo gabrummaa yookiin kolonii impaayerii Itoophiyaa jala jiraachuu isaanii mul'isan yookiin akeekan hangi tokko aadaa, afaanii fi eenyummaa amantaa Oromoo balleessuudhaan kan nafxanyaa bakka buusuu qofa osoo hin taane lafa Oromoollee kanneen akka Finfinnee, Dirre Dhawaa fi Bushooytuu fi kanneen kana fakkaatan falmuudhaan Oromoo lafa yookiin qe'ee isaa irraa buqqisuun akka Oromoon hiyyummaa fi gadadoof saaxilamu godhaa turan har'allee kanuma godhaa jiru. Haaluma kana keessatti Oromoota hedduutti waan impaayeriin Itoophiyaa dimokiraatootu itti fakkaachuudhaan sobamanii uummata Oromoo fuudhanii kararraa waan maqaniif qabsoo qeerroo fi uummanni Oromoo dhiiga itti dhangalaase akka harka diinaatti kuftu taasisaniiru. Kun ammoo kan tahe dogongora jarri Itoophiyaa dimokiraatessina jedhanii hojjetan qofa osoo hin taane tokkummaa dhabuu fi faca'uu mooraa walabummaa Oromiyaa mataan isaa qooda guddaa qabaachuun isaa kan haalamu miti. Dhaabni yookiin instituutiishiniin dinagdeen siyaasan dippiloomaasii fi waraana cimaa tahe dhabuun isaa qabsoon Oromoo dhiiga itti dhangalaasee lafee itti cabsee harka diinatti akka galu taasisee jira. Haala kana sirritti hubachuudhaan qabsaa'onni Oromoo qorannoo cimaa fi marii bal'aa erga gaggeessanii waan tokko qabatanii as bayan innis waltajjii walabummaa Oromiyaa bu'uursanii jiru. Waltajjiin walabummaa Oromiyaa dirree marii fi furmaata mooraa walabummaa Oromiyaa qofa osoo hin taane waltajjiin Oromoon ijaaramanii fi hin ijaaramanillee humna beekumsaa fi dinagdee isaanii walitti fiduudhaan instituutiishinii cimaa tokko kan damee siyaasaa, dinagdee fi dippiloomaasii waraana cimaadhaan utubame ijaaruudhaan daandii walabummaa Oromiyaa bilisummaan gabbisuuf irratti halkanii guyyaa hojjechuuf kunoo as bahee jira. Dabalataan waltajjiin walabummaa Oromiyaa haala Oromoon biyya isaa itti walaboomsuudhaan waan Oromiyaan walaboomte barbaadduuf irratti hojjetamuu qabu jedhee yaadu hunda kan akka waraana biyyoolessa Oromiyaa dinagdee ammaaf nu barbaachisuu fi tarsiimoo dinagdee kan akka Oromiyaan walaboomte of dura hordofuu qabdu ni akeeka. Akkasumas siyaasaa fi dippiloomaasii har'aaf nu barbaachisu kan Oromiyaan erga walaboomte hordoftu ni akeeka yookiin irratti hojjeta. Waltajjiin walabummaa Oromiyaa miidiyaa mataa isaa kan yaada waltajjii ittiin uummata Oromoo biraan ga'atullee ijaarratee jira. Innis miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Kanaafuu Oromoon walabummaatti amanuu fi hawwiin isaa walabummaa Oromiyaa kan ta'e hundi dandeettii kennaa addaa barnoota adda addaa fi dinagdee gumaachuu barbaadu hundinuu waltajjii walabummaa Oromiyaa bira akka dhaabattan asumaan affeerraa kenna isiniif goona. Waltajjiin kun sagalee walabummaa fi waltajjiin kun sagalee walabummaa fi fedhii uummata Oromoo walabummaadhaaf qabu sagalee guutuudha. Qopheessan Leellisaa Oromiyaati.